Kun reediyoo warra Hongeelaati. Reediyoon warra Hongeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Hongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbata dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Hongeelaati. Kun reediyoo warra Hongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Hongeelaa. Reediyoon warra Hongeelaa har'as sagantaa ishee qabattee kunoo dhiyaatteetti. Iddoo garagaraa haala garagaraa keessa teessanii sagantaa kana hordofaa kan jirtan hundumaan nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atuun jedhaa qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsa Makkooti. Sagantaa keenya torbee darbee keessatti ayyaana Irreechaaf amantii Hongeelaa mata duree jedhuun sagantaa addaa tokko isinii qabannee dhiyaannee turre. Sagantaa sanarraatii baay'een keessan barumsa guddaa akka irraa argattan karaa garagaraa nu beeksisaa jirtu. Warra yaada keessan nuun geessan hundumaan isin galateeffannaa. Warra ayyaana kana kabajaa jirtaniif immoo ayyaanichi ayyaana gaarii, ayyaanichi nagaan baatanii kan ittiin nagaan galtan isiniif ta'u jenna. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo qabannee dhiyaannee jirra. Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa kan nuuf fidan Lubaa Dassaaleny Mangashaati. Mata dureen ergaa isaanii abdii hin mixxiqne jedha. Ergaa kanatti baay'een keessan akka itti jajjabaattaniif akka itti eebbifamtan abdii guddaan qaba. Sagantaa kana ergaa sagalee Waaqayyoo Lubii Dassaaleny nu dhiyeessan kutaa lamatti hirree jirra. Kutaa isa jalqabaa fi isa tokkoffaa har'a isinii dhiyeessina. Kutaa lammaffaaf inni xumuraa immoo torbee isinii dhufa. Egaa sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isinii jira. Kinabdee jireenya koo biyya baadaan koo Waaqayyo koo bu'uura jireenya koo biyya baadaan koo Waaqayyo koo kinabdee jireenya koo biyya baadaan koo Waaqayyo koo kattaa koo seenee keessaa bulaa gargaarsi koo achitti argala. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee hamma 6tti kan jiru sagalee Waaqayyoo nan dubbisaa maqaa Gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Yesuus bartoota isaa 12 ajajuu erga raawwatee booddee mandaroota jaraatti barsiisuudhaaf lallabuudhaaf karaa isaa itti fufe. Yohaannis Cuuphaan utuu mana hidhaa jiruu hojii Masiihichi hojjete hundumaa dhaga'ee karaa bartoota ofii isaatii Yesuusitti dhaamsa ergee kan dhufuudhaaf jiru si'i moo yookiis kan biraa eeggannu jedheen. Yesuus immoo deebisee deebi'aa waan dhageessan waan argitanis Yohaannisitti himaa. Kan jaaman hin argu, kan okkolanii hin adeemu, kan lamxaanii hin qullaa'u, kan duudan hin dhaga'u, kan du'an hin ka'u. Hiyyeessotaafis misiraachoon hin lallabama. Namni waa'ee kootiif abdii hin kutannee gammachuu attamii qaba isaaniin jedhe. Ameen.
Sagaleen irratti xiyyeeffadhee dubbadhu lakkoofsa 6 jirudha. Namni waa'ee kootiif abdii hin kutanne gammachuu attamii qabaasa jedhu. Namni waa'ee Waaqayyootiif waa'ee Kiristoosiif abdii hin kutanne maal qaba? Gammachuu qaba. Haleluuyaa. Akka mata dureetti kan nuti walii wajjiniin irratti hirmaannaa jedhee yaadee abdii haalaan hin mixxiqne qabnaa kan jedhudha. Abdiin keenya jiraataadha. Abdiin jireenya keenya keessaa iddoo guddaadha qaba. Jireenyuma dhala namaa keessatti abdiin iddoo guddaa qaba. Amantiidhuma keenyaaf immoo abdiin qallaba isaati. Qallaba amantii keenyaa kan nuti ittiin jiraannu, kan nuti ittiin baanu, kan nuti ittiin gallu, kan nuti ittiin jabaannee dhaabannu abdiidha. Amantiima kana utuu hin abdii hin qabnu ta'ee naman nu beektumni waan baay'ee isaa kan nuti gochaa jirru maal gooneetu abdanneetu. Namni jireenya bara baraa dhaqee dhufe jira as keessa hin jirumini garuu maal goonee jirra? Abdannee jirra. Gooftaa Yesuus akka jedhe mitiirree utuu hin argin kan amanan isaan maalidha? Isaan kan galateeffamanidha jedheen. Kanaaf dubbiin amantii fi dubbiin abdii walitti hidhameetu kan inni jiru. Jireenya amanaa keessatti isa kana mitiirree Phaawulos kan inni dubbatu. Wantoonni kun sadan maal ta'u jedhee dhaabatanii hafu jedhe. Maal isaan? Maal isaan dhaabatanii hafan? Abdii, amantii, jaalala. Warri kun sadan maal godhu? Dhaabatanii warri kun walitti adda bahuu hin danda'an. Waan kan biraa hin hafu. Warri kun garuu inumatti waan isaa baruma baraan waan itti uffannaatti fakkaata. Jaalalatu caalaa jedhe malee Phaawulos warri kun sadan walumatti hidhamanii jiru jedhe. Amantiin keenya abdiidhaa wajji wal qabatee jira. Jireenyi keenya jaalalaan adeema. Wanta ilaallu tokko amantiidhumtiyyuu jedhamanii Phaawulos immoo mudubbatu warra birootaatiin amantiidhuma jechuun iyyuu waan ijaan hin argamne tokko maal gochuudha? Hin ta'a jedhanii abdachuudha. Ganaa waan hin argamne tokko waan ganaa ta'u tokko waan fiichariiti. Namni abdii malee fiicharii hin qabu, fuula dura hin qabu nama abdii malee. Gaafa abdii isaa xumura namni jireenya isaa xumura kan inni itti kennu. Namni abdii malee jiraachuu hin danda'u. Fiizikaalii mayyuu waa'ee amantiyyuu dhiisaa namumti bakkee kana keessaa deemu abdii malee jiraachuu hin danda'u. Namni kan inni lubbuu isaa of keessaa baasu gaafa abdii kutatu. Dhaqeetu isteeshinii dhumaa akka ga'e yemmuutti mul'atu jechuudha. Kana booddee darbuu hin danda'u. Carraa hundumtuu maal ta'eera? Dhumeera yemmuu jedhu. Balballi hundumtuu maal ta'eera? Cufameera. Anaafi karaan hin jiru, anaafi jireenyi hin jiru, anaafi fuula durri hin jiru jedhee yemmuu murteessu namni abdiin keessaa muxuut jedhee yemmuu dhumu namni maal godha? Kana booddee jiraachuu nan barbaachisu jedha. Namni amma gaafa sanaatti tarii abdii isaa jalaatii huqqatti malee abdii qabachuudha. Gaafa isheen keessaa dhumtudha. Namni jireenya isaatti xumura kan inni kennu. Kanaaf jireenyi kiristaanummaa jireenya abdiiti kan nuti jennuuf. Macaafa qulqulluu keessaati kutaa laman isinii dubbisa. Waa'ee abdii ilaalchiseessa kutaan dubbisetti utuu hin deebiini. Inni jalqabaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 18-19 irra jiruun dubbisa. Waaqayyoo abdiif kakaa hin geeddaramne sobnis keessa kan hin jirre sobnis keessa hin jirre kana lamaaniin jajjabina cimaa akka argannu barbaade. Nuyi warri isatti qabamne abdii isa nu dura kaa'ame kana jabeessinee hin qabannaa'edha. Akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu nuyis abdii amanamaadhaa fi cimaa lubbuun qabatee dhaabatu qabnaa'edha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Abdiin ankariitti fakkeeffama. Ankara jechuun sibiila
qofo kan maal qabee dhaabu markaba guddaa dhaqanii amma yommuu markaba kana dhaabanii akka inni bishaanni fudhannee hin deemne yookaan immoo akka qilleensi fuudhee na deemne akka galaanni dhaan fudhannee na deemne sibiila ishee qabdu sana ankar ishee jedhamtu sanaani akka isheeti amantiin abdiin jedha. Jireenya galaanaan dhaamu, jireenya qorumsaan dhaamu, jireenya wal'aansoo jireenyaatiin asiifachi dhaamu kana kan qabee dhaabu maalidha? Abdiidha jedha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Roomee 12 immoo akkas jedha. Gara warra Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Sagaleen kun sagalee beekamaadha. Maal jedha? Abdii qabdanitti maal godhaa? Gammadaa. Rakkina immoo maal godhaa? Obsaa. Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa jedha. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Macaafa qulqulluu keessatti abdiif gammachuun yeroo baay'ee walii wajjin deema. Abdii qabdanitti maal godhaa? Gammadaa jedha. Sagaleen Yesuus Kiristoos silaan dubbisee suma kana waa'ee kanaati. Waa'ee kootti namni abdiin kutanne maal qaba jedhee gammachuu qabaa jedhe. Abdiif gammachuun maaliif walitti qabamee jira beektu? Abdiin haala amma nuti keessa jirru kana keessa dabarseetu gamatti ilaala. Fiicharii ilaala. Fuula durata ilaala. Dukkana keessa dhaabatee maal ilaalaa? Ifa ilaala abdiin. Abdii kutannaa iddoo kana rakkina jiru kana keessa dabarsee gamatti maal ilaalaa? Hiikama ilaala. Kanaaf gammada namni. Har'a yoo dallantee jirta taate iyyuu abdii waaqayyootiin guutamtee jirta yoo taate fuula dura ilaalta waan ta'eef isa ammasi qabee jiru hin ilaaltu. Haala kana hin ilaaltu. Haala kana ceetee gamasitti ilaalta. Kanaaf gammachuu qabdaa jechuudha. Isa har'aatti gammaddatu hin ta'in isa waaqayyo gochuudhaaf jedhutti gammadda. Rakkina kee ammaa kanaan utuu hin ta'in rakkina keessaa hin baataa siin jedha abdiin. Haalli ammatti keessa jirtu kun maal ta'a siin jedha? Hin jijjiiramaa siin jedha. Wanta ammatti keessa jirtu kun maal ta'edha? Hin darbaa jedha abdiin. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Inni ammatti keessa jirtu kun kan yerooti jedha abdiin. Lakki kun jijjiiramee immoo kan biraa dhufaa'edha. Kanaaf namni abdiitti gammada. Gara kutaa dubbifanneetti yommuu deebinu waa'ee Yohaannis kan inni dubbatu Yohaannis Cuuphaa. Namni kun akkuma beektan nama guddaadha. Mitiire? Na wajjin jirtuu? Namni tokko ijji keessan walirra bu'uu barbaaddiif hin jedhe. Jabaadhaa. Dafeen dhaaba yoo dhibe immoo. Yohaannis Cuuphaanii nama guddaadha. Miti? Nama cimaadha. Yesuus iyyuu waa'ee isaa dhugaa ba'e yoo tuuftanii dubbiftani maal jedhee? Nama ta'ee kan dhalate keessaa jedhe. Nama ta'ee kan dhalate keessaa kan akka kan Yohaannisiin caalu hin jiru. Amma mee yaadamee kakuu moofaa keessa namoota jiran gurguddaa. Yeroo baay'ee waa'ee Abrahaam dubbanamanii, waa'ee Eeliyaas abidda buusee dubbanamanii, waa'ee Isaayyaas nama guddaa raajii guddaa dubbate sanaa dubbanna yookaan immoo Elsaayi isa du'aa kaase. Namoota gurguddaa nuti beeknu hundumaa sana eenyutu caalaa? Yohaannistu caalaa jedhe gooftaa Yesuus. Namni akka isaa guddaan hin dhalanne nama guddaa jedhee Yesuus dhugaa ba'eef. Yesuustu sagalee isaatiin dhugaa ba'eef. Nama kan biraa miti. Yesuustu dhugaa ba'eef. Namni kun bar tokko waa'ee Yesuus nama ija jabinaan dubbatedha. Nama duratti dhaabatee ija jabinaan sodaa tokko malee waa'ee Yesuus dubbate. Elaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu jedhe. Qubatti qabe. Gaafa Yesuus immoo biratti cuubamuu dhaqe maal jedhee? Ani tasumaa ati harka koo cuubamuu siif hin ta'u jedhe. Ani gadi jedheeyyuu
kophee miilla keetii irraati funyoo isaa hiikuun iyyuu anaaf hin ta'u jedhe. Ani gadi jechuun naaf ta'a, inni immoo maal ta'uu isaaf ta'a, guddachuutu isaaf ta'a. Yesuusin guddisee nama mul'ise. Nama jiru hundumaatti Yesuusin kan agarsiise. Waa'ee Yesuus ija jabinaan kan dubbate nama guddaadha. Nama dhuga ba'umsa waa'ee Yesuusiif ija jabina guddaa qabu turedha. Namni kun. Yohaannis nama dhugaa beekudha. Dhugaa beekaa. Namni baay'een dhugaa beeka. Garuu namni dhugaa beeku kan amanu immoo yartuudha keessa. Yohaannis dhugaa beekaa, dhugaa amana, dhugaa dubbata, dhugaa jiraata, dhugaadhaaf gatii baasa. Nama akkasiiti. Nama callumadhee dhugaa beekee bakkee keessa naanna'u miti. Nama dhugaa kana immoo qabatee taa'u nama dubbatudha. Nama dubbatu duwwaa nama jiraatudha immoo. Jireenya isaa irraa immoo hin argitu. Hin jiraata duwwaa immoo miti gatii baasuutu isa barbaachisa yoo ta'e immoo gatii baasa. Mana hidhaa keessa kan inni bu'ee fi ijaa hateef miti. Ijaa sobeef miti yookaan waan kan biraa wanjala hojjete miti maaliif maal godheetu? Dhugaa dubbate. Dhugaa dubbate. Heroodisi maal jedhee ati haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun siif hin ta'u jedheen. Kuni akka seeraa sirrii miti kun fuula mootii dhaabateetu dhugaa dubbate. Dhugaa sana dubbateetu mana hidhaa keessa buusamini. Mana hidhaa keessa gashan. Nama dhugaadhaaf jiraatudha. Nama akka kanaatu maal ta'e gaaf tokko confused ta'e yookaanis immoo hin burjaaja'e. Mitiire? Hin harka harcaate. Mana hidhaa sana keessa taa'eetu jireenyi isaa hin miidhame. Argitanii yoo biyya keenyatti namoonni gaafa mana hidhaa keessa seenan hin miidhamu. Qaamaan miidhamu. Saayikooloojikaalii miidhamu. Kanaafidhu namoonni yommuu nama hidhani. Namooti baay'ee nama mana hidhaatti rakkatan ijaa wanjala hojjetanii miti bara. Maal godhaniitu? Dhugaa dubbatani. Dhugaaf falmani. Carraa gurguddaatuma qabanii dhugaadhaaf jedhaniitu gidiraa argaa jiru. Achi keessa galeetu Yohaannis maal ta'e? Confused ta'e egaa wanta inni kaleessa achitti ol baasee waa'ee Yesuus dubbachaa ture harkaati harca'e. Confusionii keessa shakkii keessa galee dhaqe. Hin shakke Yesuusumaan deebisee shakke. Takka jireenyi namaa akkas ta'a. Jireenyi isin kaleessa qabdanii gaaraantii mini har'aaf. Wanti nuti keessa kaleessa turre gaaraantii miti bara. Waaqayyo kan inni nu mijanu har'a eessa akka jirruuni. Kaleessaan miti Waaqayyo kan nama mijanu dhuguma seenaan kaleessaa gaariidha. Wanti nuti kaleessa keessa dabare nu gargaaruu danda'a. Namni tokko kaleessuma keessa tafa. Kaleessuma keessa sabara darbee isa waggaa meeqa haasa. Yohaannis waa'ee bara darbee waan dubbatu waan gurguddaa qaba garuu har'a akkas miti. Har'a harkatti babbadeetu tarii Yesuusinis eegee dadhabee masii eegee dadhabeetu masiin immoo biyya sana keessatti akkaataa adda addaatti eegama waan ta'eef akkasitti eegamee eeggatee dadhabee gaafa saagamu ergamoota isaa keessaa waamee mee dhaqaa gaafadhaa jedhe. Mee dhaqaatii gaafadhaa. Masiinni jedhamu sidhamoo kan biraa eeggannu jedhe. Kaleessa olaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu ilaa masii jedhee dubbateetu inni dhufa jedhame suni sidhamoo kan biraa eeggannaa jedhe. Takka jireenyi namaa akkas keessa gala obboloota. Akka dhuunfaatti yeroon akkas taanu jira. Miirri Waaqayyo. Miirri Waaqayyo. Eessa jira meera? Karaa nuti eegganne irra dhufuu dide. Akka sabaatti gaaffii qabna miti manuti meerre Waaqayyo. Waaqayyo eessa jira? Eessa jira rakkina kana hundumaa yommuu ilaalu? Waaqayyo.
Eessa jira inni nuti kaleessa waa'ee isaa dhaadachaa lallabaa waa'ee isaa raajii dubbachaa labsaan itti baane meerre Waaqayyo eessa jira? Maaliif mul'atu Waaqayyo? Rakkina kana gaa shakkii akka kanaa keessa kan gale Yohaannis duwwaa qofaa miti. Macaafa qulqulluu keessa yoo ilaaltan namoota baay'ee gaaffii kana gaafate. Where is God? Meerre Waaqayyo? Maaliif hin faradu Waaqayyo? Maaliif hin hojjetu Waaqayyo? Maaliif hin deebisu Waaqayyo? Maaliif hin mul'atu Waaqayyo? Namoota baay'eetu gaafate. Abrahaam gaafateera. Mitiire? Shakkeera Abrahaam. Nama guddaa, nama Waaqayyo waamee si wajjinan ta'a nama jedhetu Waaqayyo isaa wajjin jiraachuu, Waaqayyoon amanachuu, amantii isaa keessa shakkeera. Du'a yaadeera. Nan du'aa laata jedheera. Namoota baay'ee tarree naquu dandeessu macaafa qulqulluu keessaa tarreessee fixuu hin danda'u. Namni gaaffii tun gaafatiin darbe hin jiru. Eessa jira Waaqayyo? Geediyoonin Waaqayyotti mul'ate miniira itti mul'ateetu ati yaa nama jabaa nanaa ittiin jedhe Waaqayyo. Maaliin deemi? Humna kee kanaan jilba kee kanaan deemiti Israa'eliin harka Miidiyaamii dhooshimu jedhu meerre Waaqayyo? Jedhee deebise. Meerre inni abboonni keenya dubbatan inni biyya Gibxitti dinqii godhe inni waan gurguddaa meerre Waaqayyo sun. Tunas jiraate anas keessa dhokadhee nani asitti wayin garbuudhaan jedhe. Lafa iddootti wayinii cuunfanitti iddootti dhokate jireenya dhokachuu jiraanna silaa jireenya boo'ichaa jiraanna silaa utuu Waaqayyo jiraate. Eeliyaas maal jedhe? Ani abboota koorra hin caalu maal na godhe? Na fudhadhu jedhe. Abdii kutate jechuudha. Abdii isaatu jalaa dhume. Lafa du'aa ga'a namni jedheera sila. Lafa du'uu ga'e jechuudha. Lafa du'atti yaadan lafa sana ga'e. Namoota baay'eetu gaaffii kana gaafate. Kakuu haaraa keessattis. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 27 yeroo baay'ee wantani yeroo baay'ee kaaseera sagalee kana. Thank you. Isaayyaas 40 lakkoofsa 27 irratti Yaaqoob yookaanis immoo Israa'eltu gaaffii gaafatamini karaan koo Waaqayyo dura maal ta'eera? Duraa dhokateera. Firdiin koos Waaqayyo koo biratti anaa fi hin ilaalamne. Keeziidha. Komeedha miniire? Komee. Waaqayyo maal na godhe jechuu isaati Yaaqoobi na irraanfateeraadha. 49 ofirraati immoo Tsiyoontu jedha. Waaqayyo na gateera. Gooftaan koo na irraanfateera jetti isheen immoo. Question gooti Waaqayyoon akkuma eenyu akkuma Yohaannis. Na irraanfateera. Waaqayyo na dagateera. Haruma namoonni akkas jedhuun baay'een Waaqayyo na irraanfateera. Waaqayyo na dagateera. Waaqayyo nu dhiiseera. Imbaaqoom immoo akka jedhamu. Yaa Waaqayyo ati hanga yoomiitti hin faraddu jedha. Amma yoomiitti hin faraddu jedha Waaqayyoon. Inni immoo gaaffii firdii waa'ee firdii Waaqayyoo gaafata. Maaliif hin faraddu Waaqayyo? Har'a akka sabaatti gaaffii qabna. Faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irraa sagalee akkas jedhutu jira. Faaruu Ermiyaas 3:21. Kana hundumaa yaaduu keessa immoo ani maalan qaba jedha. Ani maalan qaba? Abdiin qaba jedha. Mee ameen jedhame. Kana hundumaa yaaduu keessa. Faaruu Ermiyaastu faaruu isaa keessatti dubbachaa jira. Faaruun Ermiyaasii faarfannaa miti. Boo'icha isa mararoo jedhan.
akkuma beektan Ermiyaasii utuunni ija isaatiin ilaaluuti Yerusaalem kufte. Utuunni ija isaatiin ilaaluu mootonni ajjeefaman. Utuunni ija isaatiin ilaaluu ijoollee xixinnoon ajjeefaman. Akkana jedha faaruu Ermiyaas keessa dhaqxanii yoo dubbiftan maal jedha? Utuu nuti ilaalluu ulfi garaadhaa baasaniidha. Warri Baabiloon dhufanii. Utuu nuti ilaalluuti ijoollee xixinnoo fuudhanii mataa isaanii dhagaatti tumaniidha. Hin cafacafaniidha. Faxaffatu jedha afaan Amaariffaa. Samaa inni maal hin daakaniidha. Ilaalamee ijoollee xixinnootu nuti ilaalluu ija keenya duratti. Dubartoota ulfatu nuti ilaalluu ija keenya duratti. Namoota gurguddaa keenya beektota keenya nuti ilaalluu ija keenya duratti ajjeesaniidha Ermiyaas. Mootiitu isaan ilaalanii ija keessaa baasan. Ijoollee isaa duratti ajjeesan. Ermiyaas kana dhaabatee ilaala ture. Gidiraa gurguddaa kana dhaabatee ilaala. Ilaaleetu achitti imimmaansaa dhangalaaseetu faaruu Ermiyaas sana kanaan barreesse. Gidiraa sabni keessa jiru. Gidiraa warri Baabiloon saba sanarraan geessisan ilaaleetu imimmaansaa buusaa. Gidiraa kana hundumaa yaadaa utuma jiruuti maal jedhaa? Kana hundumaa yaaduu keessa immoo ani abdii qaba jedha. Gidiraa hundumaatuun ilaaluu, rakkina kana hundumaatuun ilaaluu garuu immoo maaltu jira darbeedha? Abdii qaba. Ani amma abdiin koo hin dhumneedha. Waaqayyotti abdiin hin kutamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a sabni keenya akka kanaa keessa jira. Wanti nuti arginu kana fakkaata. Dhiigni isaa dhangala'ee, karaa irratti dhiigni isaa dhangala'ee, abbaan ajjeefamee, haati ajjeefamtee, ijoolleen ajjeefamtee argaa jirra kan. Gaaffii kana gaafachaa jira. Where is God? Meerre Waaqayyo jechaatuma jirruuti. Akkuma Yohaannis teenyee sidhamoo kan biraatu dhufatuma jennu sagalee Waaqayyoo gaaddoo kanaa maal jedhaa? Utuman kana hundumaa yaaduu maaltu jiredhaa? Abdii immoo qaba ani jedha. Hallelujah. Waaqayyo biratti Waaqayyotti abdiin hin kutamu. Abdiin nuti Waaqayyotti qabnu jiraataadha. Haala kana keessatti baay'een keenya akka miidhamne, namooti baay'een akka isaan miidhan beekama. Namoota hedduutu miidhamee jira. Garuu as keessatti wanti nuti beeknu dubbannu maalinni? Waaqayyo gooftaan maccaa inni hundumaa qararraa jiru, hundumaa danda'u, hundumaa caalu jira. Isa bira abdiin jira jenneetu dubban. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yohaannis gaafa confused ta'e yookaanis immoo harkaa bujunjaraa'ee haalli jalaa babbadee Yesuusitti ergu, Yesuus wanta inni dubbate wanta sadiin isin yaadachiisee asuma irratti xumura. Waa'ee abdii hin mixxiqne qabaachuu. Abdiin haalaan hin mixxiqne maal fakkaataa isa jedhu Yesuus Kiristoos waan sadii iddoo kanatti Yohaannisiif mirkaneessa. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kutaa lammaffaan ergaa kana torbee isinii dhiyaata. Ni dandama Waaqayyotu jedhee eenyutu naan morma gubbaarraa bu'ee wajjinee na deema Waaqayyotu jedhee eenyutu naan morma gubbaarraa bu'ee wajjinee na deema. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa.
torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Uyaan fayyinaan nyaatuunaan liqimsa ubongalana Yesuus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Guyyaan fayyinaan atti dhiyaate guyyaan fayyinaan nyaatuunaan liqimsa ubongalana Yesuus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Waaqayyotu jedhee eenyutu naani morma boqonnarraa bu'ee wajjineen deema. Waaqayyotu jedhee eenyutu naani morma boqonnarraa bu'ee wajjineen deema. Guyaan fayyinaan atti dhiyaate guyyaan fayyinaan nyaatuunaan liqimsa ubongalana Yesuus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Guyyaan fayyinaan atti dhiyaate guyyaan fayyinaan nyaatuunaan liqimsa ubongalana Yesuus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Waaqayyotu jedhee eenyutu naani morma boqonnarraa bu'ee wajjineen deema. Waaqayyotu jedhee eenyutu naani morma boqonnarraa bu'ee wajjineen deema. Sabseeni darbu leenjichi Yihuuda yommuu naan dhufu meerree waaqni kee warri naan jedhanii kufuun goggoofu. Guyyaan fayyinaan atti dhiyaate guyyaan fayyinaan nyaatuunaan liqimsa ubongalana Yesuus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Guyyaan fayyinaan atti dhiyaate guyyaan fayyinaan nyaatuunaan liqimsa ubongalana Yesuus riqicha kooti mafaan rafamaa.